السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا جالتمتوني هردفتوني برتيسا روما الحمد لله هاني نغا كوت نغينكي هنجار الله هنك بجادا باك جرتن مرس نغاو دعوتن كي فيديو راكنا كيساتي آبي وفتا سورة اتنكاتن علابا أورموتي أكاسم علابا بربادنتي سالبماتي وفتا سورة اتنكاتا سنجا چودا علابا بربادنتي سنيف جيرو دندهون اسم برسيس كنا فكين ياف سورة مسرة ترغارتن كان چودا وفتا شيرا كان حالات سالبماتي علابا أورموتي جيرو دندهو ilaala egaa daawwattoon kiyyaa kinoo asirratti akka margaa jirtan kana jechuudha salphumatti amma uffata shiidhaa san jechuudha alaabaa oromoo irratti jijjiireetan jira jechuudha suuraa barbaadan tokko jechuudha suuraa keessan ta'e suuraa nama biraadhaa ta'e jechuudha suuraa uffata saadaa jijjiiruu barbaadan tokko jechuudha akka barbaadanitti haala masirratti argaa jirtan kanaan jijjiiruu dandeessan. Hayyee daawwattoota kiyyaa aappii kana gabbuufattanii itti fayyadamuudhaaf as Google Chrome keessan inni galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda sarchii goosiftanii achi booda haala kanaan siniif fide jechuudha asirratti michujobs.com kan jihoorratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan asirra sin fida yeroo haala kanaan asitti sin fide jechuudha achi booda asol irratti ayikoonii sarchii ni jirti ishirratti kilikni gootanii achi booda bakka sarchii kanarratti jechuudha alaabaa jettanii barreessanii alaabaa achi booda sarchii goosiftu achi booda haala kanaan suuraa kana siniif fida suuraa kanarratti kilikni gootanii achi booda aappii gabbuufachuudhaaf asirra suuta gadanii deemtu suutumaan gad deemtu gaduma deemtu gaduma deemtu gaduma deemtu asirratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii uffata suuraa ittiin kaatan akka ajaa'ibaa kanatti alaabaa oromootti isiniif jijjiiru kajabu fuulduratti daawulood kajatun irti daawuloodatti kilik gootaniiti aappii gabbuufatanii achi booda aappiin haala kanaan isiniif banamaa yeroo haala kanaan isiniif banama asirratti kilikni gootanii achi booda suuraa uffata jijjiiruu barbaadan irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan suuraan isiniif dhufa achi booda asirratti kilikni gootu achi booda haala kanaan suuraa keessan qalamii kana isiniif diba asirraan gadini buttanii jechuudha qalamii kana gadi buttaniiti balleessitanii achi booda asirratti kilik gootanii achi booda googilii filattanii achi booda bakka sarchii kanarratti jechuudha oromoo jettanii barreessitanii jechuudha waan barbaadasanii haala kanaan sarchii goosiftu achi booda waan oromoo wal qabatu hunda haala kanaan alaabaa oromoo waliin hunda isiniif fida jechuudha kana keessaa waan irratti jijjiiruu barbaadan irratti kilik gootanii fakkeenyaaf alaabaa tanaa filadhu achi booda asirratti kilik gootanii achi booda akkatti ol buttan jechuudha salphumatti jechuudha haala kanaan amma salphumatti kinoo uffata adii san jechuudha alaabaa tanatti jijjiirra jira jechuudha haala kanaan salphumatti suuraa barbaadan jechuudha uffata bifa barbaadanii jechuudha uffata aadaa oromoo ta'e uffata alaabaa oromoo yaa'anii kan barbaadan jechuudha haala kanaan salphumatti jechuudha uffata suuraa ittiin kaatan jechuudha uffata biratti jijjiirrachuu dandeessan jechuudha kalarii barbaadasanitti salphumatti jechuudha uffata suuraa ittiin kaatan jijjiiruu dandeessanii jechuudha yeroo jijjiirratanii raawwatan jechuudha seef godhachuudhaaf raayittiin kilikni gootu achi booda xiyya gargartuun kilikni gootu achi booda galarii keessan keessatti haala kanaan seef isiniif ta'a jechuudha egaa daawwattoon kiyyaa isinii gala jettan abdii qabaa barnoota keenya irraa asirratti raawwataa barumsa bareedaa barumsa haaraa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinadha akkasumas viidiyoo keenya kan namni baay'een argee kan raafaadhamu laayik sheer waliif godhaadha barumsa birooti nagaltu deebinutti waan hordoftaniif galatooma.